فيديو خنا شير كوبلينج قول برنو ترى برتو أنت كيسة تقافة وجسستو كيسة يوخن ما تبرتيسن دائما دائما سبرتي كتاني دائما وفيك جنو قدا نتاعي قدا دقيقة تكتي بودة كيسة دي كيشني جي أما سهلو لتقدم موت تيبي جابسينيك وغاربي تيبي جابسينيك هتيبي جابسين ربو چارجري مو تفترت أري وقواتا وسو بجدين بنا رواتا دي وين بجدين بنا سنوتي دي وغارب بنا بجدين كمي أمددي أما تيبي وسو بجدين كمي أمددي لبو خباسو نرجع نجيجر من أبيا من لبو خبيون ما تيجي لا وقواتا Tunggu di ada duka na cita akayad biyor maka dia de utat sifilat oina kat ya de uftet sisimat falate sisimat biyor ma obboleeyyan kiyya dhageettanii jirtanii obboleettiin keenya kun waan isin jettu jechuudha. Egaa maasitaan obboleeyyan kiyya warri ijoollee qabdan warri ijoollee mana isin jirtan keessa jirtu jechuudha. Isin ijoollee dirqama ijoollee guddisuuf dhuftanii osoo hin taane mana san keessa jirtan taanaan mana isin jirtan san keessa ijoollee jira taanaaniin akka hojii keessaniitti ilaalan jechuudha. Daa'imni takka yookaan kuftee yookaan cabdee yookaan waa balleessite isin taanaan isin itti gaafatama jechuudha bakka daa'imaa san. Isin eegalee kanaaf warri daa'imman qabdan ani daa'ima guddisuun dhufne ani hojiin hojjechuu dhufee hojiirran jiraa jettanii ufin dagatina obboleeyyan kiyya. Akkasitti ufin amansiisinaan isiniin jedha. Daa'ima osuma hojjettanuu eegaa laalaa osoo isiniin jechuu baataniyyuu osuma hojjettanuu irra caalaa qalbii keessan daa'imti mana jirti taanaan daa'ima sanarra godhuu qabdan ija keessan jechuudha. Isin eegalee maaliif daa'imman isaanii sekendii takka keessatti waa meeqa balleessiti. Waan wayii cabsuuf yoo isin ol fuute yoo ati san harkaa fuudhuuf taate isin harka kaane harka bitaatiin waa tokko yoo fudhatte harka bitaa san harka sanii waa fuudhuuf deemu osoo ati fiidu harka mirgaatiin waa cabsiti jechuudha. Isin eegalee kanaaf ijoolleen keenya ijoolleen isaanii hin beeytanii waa balleessaa irratti tokko akkasuma lubbuu isaanii irratti illee wannuma argan nyaatan waanuma argan dhugan bakka kanatti jechuudha ijoolleen keenya sirritti eeguu qabdan jechuudha. Daa'imman mana san keessa jirtan taanaan daa'imman eegdaniif isin fidanii isin fiduu baatanii mana isin jirtan san keessa daa'imti jirti taanaan dirqama lubbuu keessan miidhama irraa baraaruuf daa'ima san ijaan eeguu qabdan lallaaluu qabdan jechuudha. Isin eegalee yoo daa'imman gara shintibeetii deemti keessattuu jechuudha. Gara shintibeetii daa'imman yoo ka deemtu ta'e sirritti eeguu qabdan jechuudha. Maas seetan takka osseenteeti ana maaltu na muudate seetan yeroo tokko jechuudha. Haguma kushiina osseenetti daa'imni ka guddaa shintibeetii fayyadama. Baamborsiin inni uffatu jechuudha. Inni xiqqaan immoo baambarsii uffata waan ta'eef maal ijoolleen kun maali bakka hin jiraami. Ani shintibeetii deemaa ati shintibeetiin deemtu ati xiqqishuudha baamborsii uffatta jedhanii akkasitti wallolan jechuudha. Anillee hin deema jedhanii waliin dhadhaadatan jechuudha. Dhaadannoo kana yeroo baay'ee hin agarsiisan. Yeroo xiqqaa san baamborsii itti goonu kun ati shintibeetiin deemtu baamborsii uffatta jedhaan akkasitti jechuudha. Inni sunillee ani maaliif isaa gattaanis shintibeetii deemuu qaba jedha. Ani shintibeetii deema baamborsiin uffadhu yeroo baay'ee hin iyya jechuudha. Inna gaafa kaanee jarri adaa kun seenee baana adaa kun argee maal godha seetan. Yoo inni shintibeetii seenuuf deemu yeroo baay'ee giddiin qabneetiniin itti goona jechuudha. Daa'imni kun akka nus argine hin qabne maal godha seenee fiigee shintibeetii seenee ka xiqqashoo kun jechuudha ofitti qullufi jechuudha keessaan. Shintibeetiin isaanii immoo maskootiin ka nama seensisuu miti. Daa'imni kun ofitti qullufi banuu hin beeku. Daa'ima xiqqishuudha. Daa'ima waggaa 3 guutiin. Achi maal godhaa bishaan bakka iyyate haati. Sababa laala anaaf isin kushiinaa jira daqiiqama san keessa jechuudha. Isitu na waameyyuu kushiinaa waan jirtuuf
daqiiqama sanitti fiigee ol seenee ofitti cufee gara banatuun dhabee iyye daa'imni kun. Balbala ofi qollofuu miti namitti yookaan daa'imni kun mucucaatee na jalaa yookaan afaaniin lafa dhaya yookaan mataan lafa dhaya yookaan bishaan ho'aa kana ofi bana jette daa'imti. Bishaan ho'aan hin beektan bishaan ho'aa nama guddaa ta'anii bishaan ho'aa irraa gara qorraatti jijjiirachuu hin beekani. Yoo tasa bishaan san ofitti facaaseetiin hin jedhu gubachuudha jechuudha. Gaafa san sababamtan yoo daa'imni sun mucucaatee shintibeetii keessatti mataan lafa dhayeetiin waa ta'e isin sababan jechuudha ijoollee kiyya. Kanaaf sirriitti of eeggadhaa warri daa'imti mana keessan jirtu wallaahi hojiin homaan ta'u hin dhaqqabama. Guyyaa har'aa dhiistanii guyyaa boruu maa hin hojjetin. Hirriba keessan dhabdanii maa hin hojjetin. Daa'imman mana jirti taanaan daa'imman mana dhiisanii deeman taanaan hojii ittuma dhiisa ija keessan daa'ima sanirraa hin fudhatinaa jechuudha. Eegaa isiniin jechuu baatanii laala isiniin jechuu baatanii callisaniyyuu isaan bayan jechuudha. Duraan ofiiyyuu isaan eegan yoo ka ta'u ta'e isin ofumaa keessanii booda daa'imni kun yoo waa balleesse yoo waa cabsuun salphaadha haa cabsu waa. Garuu daa'immantu waa taate taanaan waa isii muran taanaan waa isii cabsan taanaan isintu itti gaafatama jechuudha. Hin beektan immoo ijoolleen keenya sirriitti warri haaraa biyyarraa dhuftan waan kana sirriitti of eeggachuu qabdan jechuudha. Sirriitti isinitti himaa ijoolleen keenya eeginaan hin jenne ilaalinaan hin jenne wanni akkasii hin jiru jechuudha. Ofii keessanii beektanii daa'imman san laaluu qabdan jechuudha bakka. Maal akka isaan hojjetan hin beektanii daa'imman isaanii gadi taa'anii kaan koranii kaan irraan bu'an wanni isaan hin hojjenne hin jiru. Daddaffiin isaanii illee hin beektan. Otoo atiin namni guddaan kun namni isaan caalu kun daa'imti waggaa lamaa jechuudha. Isii waa balleessaa irraa qabdee hin dandeettu. Kanaaf ijoolleen keenya sirriitti of eeggadhaa. Waan ijoolleen isaanii taate isintu itti gaafatama gabana san keessa jirtan jechuudha. Odoo isinuu hojii irra jiraattanii daa'imman isaanii isaan afottuu waa balleessitee hin laaltu hin argitu. Daa'ima maaliif itti dhiiste jedhanii si itti gaafatamtuu godhan jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggadhaa. Obboleettii keenya kan argatanii akkasiin itti boottu baga rabbiin isii oolchan isiin jenna dhugaa rabbii daa'imni sun dhugaadha. Odoo haga tiivii cabsisanii isarratti lafa dha'ee daa'ima kana waa godhe hagam akka miidhaan isii irra gahu hundumti keessanuu sammuu keessan keessatti yaaddanii waan kana madaaluu dandeettan jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa hiqa cabsuun homaa miti. Yoo kafalames hin kafalama garuu nafsee namaa kafaluun hin danda'amu. Sirriitti of eeggadhaa ijoolleen keenya. Sirriitti jabeessaatii of eegaan isiniin jedha.